Ashama harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtan nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warroonni beektan akkuma beektanitti ta'e warroonni hin beekne immoo har'a sarpiraayizii wayii isinii qaba waa isinitti muudhafan ka'e viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala laayikii godha sheer godha isiniin jedha walaa jajjabeessin walumaa dhiyaa dhaabbannoo asumaan isiniin jechuu barbaada maal nutti muudhaa kaatee maaltu jira jechuun keessanii nafu innis maal inni seetani guyyaa har'aa kana guyyaa dhaloota ilma kiyyaati ilma tokkichaan qaba rabbi galata argatu warroonni daa'ima hin qabne immoo rabbiin daa'imna isiniif haa kennu warroonni qabdan immoo kana gattanii biyya namaa keessa jirtanii diqaala gandaa guddisaatii irratan kan keessan gattanii rabbiin nagaan itti isin haa galchuun isiniin jedha sumaani dhugaa dubbachuuf jennaani yeroo dura dhalatu oomaa namatti hin fakkaatu gaafa daa'imni akka kanatti guddatee gaafa ijaan agartu immoo hedduu takka itti gammadaa jechuudhaan maaliif jennaani waggaa tokkicha bichaadha kan yeroo waggaa dhaloota isaa kan kabaje amma waggaa 6 fixee waggaa 7 seenaa waggaa 5 muulu walin beenu jechuudhaan isisan beeku innis nan beeku garuu ifa manaaf godhaato waan tokko irratti jechuudha waan tokko irratti walitti dubbanne yaani amma bilbila argaa namarratti bilbila argaa yoon kan immoo saayikilii argaa yeroo tokko na dubbisuu dinnaanan saayikilii siibitaa bilbila siibitaa dhee akkasanitti goyyoomse amma ishii qabatee waggaa 3 amma bilbilli siibitaa kan jedhee sun waggaa 2 waggaa 2ffaadhaan dhugaan siniin jedha abaadillee biteen kino abaadin kino azar rabbi dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha garuu eewutti erga anamma oroo biyya namaa kana gaafa dhuftan har'an gala boruun gala iftaanan gala oduma jettanu yeroon kanuma fagaate agartan amma sila abaadiif bilbila tanaa jechuudha daa'imni dhugaan siniin jedha daa'ima gizee amma dhugaa dubbachuuf ana yeroo waa baay'ee naa dannaqaniin siin jedha bilbiluma tana abaadii tana qabatee na dubbisuu dide dhugaa hedduu takka aaree jira guyyaa isaa sana kabajuudha maatiin illee walitti dhufanii bakka tokko jiran nan dubbisa jennaan hin dubbisu jedhe siruma bilbila tanaa jechuudha kanaaf amma galeetan araarfadha isinis jaarsummaa akkanuu dhuftan asumaan isinitti hima kanaafuu warroonni intala qabdan immoo asumaanatti gurguradhaayi soddaa taanaan siniin jechuu barbaada dhugaa hedduu takka itti gammadee jira hedduu guddatee jira daa'ima waggaa 1 fi ji'a muraasa ji'a 2 ji'a 3 akkas gatee dhufe amma yoo laaltan jaarsa ta'eera haadha soddaa ta'utti jira warroonni intala qabdan immoo asumaan soddaa taana koomentii jalatti naa barreessa waggaa 7 umurii isaa isinitti himee jira waggaa 7ffaa isaa seenaa amma waggaa 6 fixee jechuudha shamarran sin immoo xiqqoo ishii haati manaa kan haadha abbaa manaati xiqqoo ishii umuriin gadi taate wayya warroonni shamarran yookaan immoo dubara umurii waggaa 6 kana gadi warri qabdan koomentii jalatti naa barreessa sin jedha soddaa taana bakkuma fedhe haa ta'u Oromoo haa taatu malee bakkuma fedhe haa ta'u Baalee haa ta'u Arsii haa ta'u Jimma haa ta'u bakka fedhe haa ta'u koomentii jalatti naa barreessan siniin jechuu barbaada anis amala qaba ilmi kiyyaas amala qaba homaan jedhu anna koomentii jalatti naa barreessa soddaa taanaan siniin jechuu barbaada akkana fakkaata iskiriin irratti akkuma agartan kana suuraasa hedduu takka guddatee jira rabbiin nagaan itti naa galchuu gaafa gale saayikiliis nan bita bilbila jedhus nan bitee araarfadha jaarsummaa immoo akkanaa dhuftan asumaan sinitti madhee jira adara keessanii rabbi dhugaa rabbiin siniin jedha rabbiin siniin kakadhaa na dubbisuu dide bilbila narratti cufe daa'imni hamma tanaa jechuudha waan jette sana irraafachuu dide akkanatti assaabee na dubbisuu diisuusa dhugaa baay'ee tokko naa dannaqe nuti waggaa keenya waan har'a nyaanne iyyuu boruun beenu bilbila nani waggaa 2 waggaa 2 erga siifan bita kan jedheessan qanumaanu meerre bittee dhufteere meerre bittee dhufteere meerre inni ergitu naan jedha qanumaanu nama itti erguun dhabe fiddeen dhuftuure yoo nama itti ergitu dhabde jedha kinoo akkasittiin isiniin jedha kanaafu
warroonni akkaanaa gattanii biyyaa baatan daa'imni keessan guddatee isin haasofsiisatee jiru. Kan kollee kan hoggaa tokko na beekuu dhiisuu danda'a. Maazarii koo bira jira waan ta'eef ishiidhaan haadha koodha malee naan haadha tiyya naan hin jedhu. Isinii galee annaa akkasii iskiriin irratti ilaala suuraa isaa. Iddoo tokko guddatee jira. Kan hoggaan ani gatee dhufee immoo jira garuu bilbila takkitii takka wajjin keessa jira ishiin banuu didde gaafa ishiin bante immoo kan hoggaan ani gatee dhufee suura isaa isiniif laxxafa isinitti agarsiisa hedduu xiqqashuun gatee dhufee daa'ima waggaa takkaa jechuun garuu beektan hundumti keessanuu rabbiif galata haa argatu guddatee jira haasa'uu qabee mana barumsaa deemuu qabee kan kanarraa immoo biyya keenya nagaa godhanallee biyyatti nagalchee kanan araarfadhu nu haa godhu isinis jaarsummaa keessan dagatiina guyyaan ani galetti jaarsummaan si waan madda isiniin jechuu barbaada. Naaf galatooma turtii gaarii guddadhu jedhaani koomentii jalatti barreessa. Warroonni dubartii qabdan immoo dubartii waggaa 6 gadi warri qabdan koomentii jalatti naa barreessa. Soddaa taana isiniin jechuu barbaada asumaanii akkan irraafan. Bye.